ifni gammachuu hanga'e namatti ifa halala akka hangaasu halkanii tangafaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola ifni gammachuu hanga'e namatti ifa halala akka hangaasu halkanii tangafaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola alhamdulillahi ja'a faaruu rabbii khiyyaa shukrii ijji gammachuu agarte waan gaarii dhagahee gurri hiree bareedduu ganama tarreefuu mul'attee fajriin achiin fagaanne jalqaba amma ife ifaan barii adeemtan karaa diriiraa sunnaa nabiyyal mukhtaari tan abbaa keenya aadamii kan tahee abul bashari muqaddama arraa kana tahuudhaa khajilla gaarii qaawa sharriidhaa cuccufe kan banuu hulaalee khayrii qaawa sharriidhaa cuccufe kan banuu hulaalee khayrii seentee onnee wal boojite gamlachuu teessan jaalalte qalbiin teetis jiruu sitiin gammaddee toltee buhaarti abbaaf haadha si godhatte hunda caalchiftee silaalte wajjin jiradha gaarumaa isillachuu wal biiratte wajjin jiradha gaarumaa isillachuu wal biiratte ifni gammachuu hanga'e namatti ifa halala akka hangaasu halkanii tangafaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola jaalalti jireenya faaya yoon je'ee dhugaan kijibne salphifne waa biran kunnu waa'ee isirra diddibne itti gaafatamaa tahe jaalalaaf garuun dhaabbanne tahullee waa'ee isirraa dubbachuuf ittiin qaanfanne bultii keeysatti jaalalti murteessaa tahuu hubanne warra wal fuudhee lamaaniif bu'aa lakkaawameen dhumne jaarmayni bultii isaanii bubbee hundaan irraafamne ilma warra wal jaalatu dhiibbaadhaaf hin saaxilamne ilma warra wal jaalatu rakkoodhaaf hin saaxilamne ifni gammachuu hanga'e namatti ifa halala akka hangaasu halkanii tangafaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu barwaliin tola Ustaz Mohammefi Jemilaan wal garsiifadhaa jaalala obsaan qoraasaa urgeessaa areerri si hedduu tola if keessa bahaa dhugumaan waliif bareedaa haala daawwitii waliif tahate wal keessatti wal ilaala qaalii khiyya waa hundumaa si waliin jiraachuu caala akkasiin jettuu tahiifi tolii fi haalaaf amala habibtii toomiidhaan onnee jiraachuun fedhu siin ala akkasiin ja'u atilleen tahiif janna yaa Jemila akkasiin ja'u atilleen tahiif janna yaa Jemila seentee onnee wal boojite gamlachuu teessan jaalalti
qalbiin teetis jiruu sitiin gammaddee tolte buhaartiin abbaaf haadha si godhatte hunda caalchiftee silaalte wajjin jiradha gaarumaa isin lachuu wal biiratte wajjin jiradha gaarumaa isin lachuu wal biiratte ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tangafaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola Aruustoonni lameen arraa bultiin teessan haa jabaattu isin fakkeenya ummataa kan namni irra laallatu warra diinii fi duuniyaa hawaasni irra baratu jaalalleewwan ilmaan gaariin isaan jidduudha dhalatu maatii haqa rabbii eegee firratti cimsee eeggatu hayaata barnoota kennu haalli isarra mul'atu ilmaan tolarra baratu yoo inni waliin dubbatu isiniin jechuun sababa namaafis dawaa haa taatu isiniin jechuun sababa namaafis dawaa haa taatu maatii haqa rabbii ofii cimsee firratti eeggatu hayaata barnoota kennu haalli isarra mul'atu ilmaan tolarra baratu yoo inni waliin dubbatu ilmaan tolarra baratu yoo inni waliin dubbatu ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tangafaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola jiradha jiru bareeddu mi'ooytu akka halaawaa tan ji'a hundaan guutamtu irroota kan qabne qawaa dhaabaa fi dhibdee hundarra warra waliif ta'uu dawaa itti haa guutuu isiniif bakka irru taatee duwwaa namaa fi qabeenyas horaa roga hundaanuu milkaawaa umrii gammachuun guutamte tan jireenyi si mi'aawaa jiradha imaanaa waliin milkii simachuu qophaawaa isin lachuutu walumaan guddadha turaa firaawaa isin lachuutu walumaan guddadha turaa firaawaa seentee onnee wal boojite gamlachuu teessan jaalalte qalbiin teetis jiruu sitiin gammaddee tolte buhaarti abbaaf haadha si godhatte hunda caalchiftee silaalte wajjin jiradha gaarumaa isin lachuu wal biiratte wajjin jiradha gaarumaa isin lachuu wal biiratte ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tangafaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tangafaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola Ustaz Mohammediif Jemilaan isintu bar waliin tola